Se'idoo riikardiin kaleessa cabse akkamitti cabse beektu? Akkamitti hawaa amansiisee waamsise beektu? Isheema miidiyaarraa qofa, isheema viidiyoorraa qofa seetanis har'a kunoo isheen boossee sanni duubaan itti itoo qaracaatti itoo waraabbiittiin seeniin kan inni itti himee achi kaameeraan kaa'amee isheen bilbiltee isa haasofte jechuudha. Ani kanaanin amane isin kana hin dhageenye jette. Achi maaliree jennaani Se'idooni akkamittiin salaamiin argate. Salaam qofatu ammatti salaam qofatu Sumayyaatti dhiyaatee jira. Salaam qofatu Sumayyaa harka keessaa qaba. Harka keessaa jechuun akkanatti cabbaxee qabeeru salaami. So salaamiin yoodhaan asitti amansiifadhee waan hundumaatti mi amansiifadhee Sumayyaa faana na araarsiti. Sumayyaa faana walitti na fiddii. Kanaafuunis maalidha? Ani kunoo ayyuu nan hiika. Miidiyaarrattu ayyuu nan hiika yoo barbaadde Sumayyaa jedheeran. Ati barbaanna Sumayyaa ati ayyuu hiiki jette taanaan ana ayyuus nan hiika jedheeran. Isuma deebisee yoo barbaadde ayyuu nan hiika tokko. Kan biraa immoo manallee jedheen. Manallee yoo barbaadde Bahar Daaritti yookaan Gondaritti mana sii bitee achi si faana jiraadha. Fagaadhu baqa. Iddoo ani barbaade jette yoo ta'e gara biyya keessa gara maatii kee gara warra keetti dhiyaattee iddoo sana mana sii bitee achillee jiraachuu dandeenya. Kanaafiyyuu kana hunda salaamitti nan himaanii. Ani garaa kutadheen dhufee salaam qofa kan Sumayyaa arguu danda'u. Salaam qofa kan Sumayyaa na quunnamsiisuu danda'u. Kanaaf ati immoo ishee faana haasofte waan ta'eef isheetti naa bilbili. Kunoo waadaan koo waadaadha. Kanadha kan inni isheetti himu. Ani salaamiin argachuu hin danda'u. Salaamitti bilbiluu hin danda'u. Salaam yeroo meeqayyuu ani akkanumatti mana ishii dhaqee jennaan injirtu jechisiistee to mana keessa jirtu injirtu jechisiistee na deebisteetti. Qaamaan ishee barbaacha dhaqee. Isheen ana faana haasa'uun barbaadu na arguullee barbaadu. Viidiyoo irratti maayitti salaamii ani si faana dubbachuun barbaadu. Si faana dubbachuun barbaadu jetteen akkuma dhuftee naateen maanaataa jedheeni hawaadhaan achi deemee xiqqoo turimee xiqqoo hiiki ishee qofa faana haasa'annan ani si faana haasa'uun barbaadu. Abadan si faana haasa'uun barbaadu. Maali si faana haasa'a jette. Kanaaf na faana haasoftu waan ta'eef ati bilbiliti. Ati maan gootu jette. Salaam irratti rakkoon uumtu jettee humaa tokko duuba kee hin jiru jettee humaa tokko hin yaadne jetteen amma kana haasoftee kaatee garuu qacam goonan waamtee goolii gashisiiste jechuudha. Amma kunoo boossee maraachaa jirti jechuudha. Sumayyaa irraallee baate salaamillee yoo dhiifama naa gootee dhiifaman gaafadhaa. Ana akkamitti obboleetti dubartii akka koo ta'e akkanatti dabarsee kennaa. Akkamittiin nama ishee eeggatutti waameetti kennaa. Inni akkas naan jedhe ani Se'idoo nan amanaa. Akkas jennaan dhuguma nan amanee ta'us ani araaramuu isaanii amma isaan araaramanitti jarjareen jira. Araaramuu isaaniitiif jarjareen jira. Jarjarri makoorraan ka'een dhuguma akkanatti hin araaramu laata jedhee tananii dhugumattis salaamtu amma Sumayyaa argaa jedheen ani akkanumatti itoo itti nimin dawwalee fi kottoo argine waa'ee mucaa haasofna. Waa'ee mucayyoo haadha mucaa sana DNA jechuudha. Haasofna jedheen bilbilee. Isheen immoo akkamitti yeroo amma inni fiigee dhufu argitanitti miti viidiyoo irratti akkamitti isa biratti na waamte akkamitti isatti na waamte jetteen sana jetteetti. Achi immoo gattee immoo hin deemne. Gatee kan hin deeme ani kaameeraa keessatti argamu dhiisee fi ani hojiin qaban ture. Yeroo sanatti hojiiyyuu daqiiqaa 30 irratti dabarseen ture hojiin seenaa. Hojii immoo hafuu hin danda'u akkasumatti akkamitti hojii hafaa na ari'u. Na toon kanaatti beekee utuu Se'idoo waan akkasii godhaatti beekee sharka paaspoortii fuudhee amma shurxaan yaa'ee dhufutti ta'aatti beekee anis achuma dhaabbadhee hojiirra ari'aman ture malee dhiiseen deemu kuni amma
akka ani dabarsee Sa'idoodha salaamiin kennee keessaa baheetti ilaalame. Kanaaf adaraa keessan sinis dhiifama naa godhaanii salaamiinis argeessatti dhiifama gaafadha jettee boossii jechuudha. Boossee maraataa jirti. Na Sa'idooni akkanatti kan inni faawoliidhaan goolii gashee jechuudha. Faawoliidhaan lakkaa'ame gooliin galee akkanatti hojii isaa hojjete jechuudha. Sa'idoon gobas baga hojjete. Na isheen amma boossee maraachaa jirti jechuudha. As keessatti amma isheen balleessaa qabdi jedha namni. Balleessaa hin qabdu. Waan balleessite tokko hin qabdu dhugaa dubbachuudhaaf hawaan illee. Laal Sa'idoon siireesiidhaan ishee amansiise akka araaramu. Isheenis dhuguma jarri kun araaramuuf bakka dhumuuf dubbiin kan jettu salaamiin fidde. Sa'idoon akka inni waa'ee miimoorii dubbatu abadan abjuudhaan hin beeku. Ani maalitti hin beeka kana itti dhimma miimoorii miti waan ta'eef. Akka inni Sa'idoon akkanatti qiimisa duraanii gaafatatu hin barreeshin. Isheen sun illee waan dura goote beektiif baqachaa jirti. Ammas waan gootuuf akkam Sa'idootti na waamte u'u jette. Isheen iyyuu osoo dhuguma rakkoon qabdu ta'e Sa'idoorra hin baqattu. Haadha manaa Sa'idoo bira jirti miti. Jaartii Sa'idoo ijoollee Sa'idootu ishee faana jira araarsuuf miti. Osoo akkana ta'e maa abbaa ijoollee baqatti. Maaliif u'u maaliifin isa argee jetti. Ituu nagaa ta'e. Ishumtuu nagaa hin qabduun malee. Jaallatteetti akka jedhan nageessanii miti. Bakka kun amma keessa jirtu isheen qajeelummaan hojjettu bara. Qajeelummaan hojjettu. Gaaf tokko mana ishiitti hojjettee waan mateennan yaasuun igirri isaatiitti ta'e. Igirri isaatii beektu abidda miillaatti ta'e. Faana dhaqe kan. Dhimmaafasi barbaadattee giiftiin Sa'idoo kee waammattee Sa'idoon moguma seenaa dhaquus qoy maali dubartii bira qofaa hojjumaan namaan jedhee akka ati barbaree faana dhaqu kan maali faana dhuftaadhaan balaan bu'e bakka osoo dhimma ta'e yaasuuf Sa'idoo jechuun immoo baay'ee kiloos fireendiidha. Baay'ee walitti dhiyaatu garmaleeyyuu. Maa waan isa dhoskuyyuu hin qabutuma wayitiyyuu Sa'idoon waan tokko isa irra ga'e to'achiis waa isa mudate yaasuu hin dhosku. Yaasuun baay'ee hiriyaasaa itti dhiyaatu. Garmalee jechuudha hin dhokatu yaasuun dhaga'uu danda'atu hafeeyyuu. Garuu isheen hojiin ishii kana salaam. Ol baamus gadi baamus isheen ammasii as keessaa hin baane waa tokko milkaa'anii Sa'idoon fa'aa dubbiin isaanii. Yoo salaam keessaa hin baane yoo waan salaam jedhamtu dubbii kana keessatti argamtee hin baane dubbiin kun hin qaqqajeelu. Isheetu achi gidduu taa'ee arraba raasa mataa raasa. Isheetu kee jira bakka. Jaallataanis jibbataanis salaamtu keessa jira. Kanaafuu dubbichi galmaan gahu. Dhuguma isiniin jedhama.